karra aloo yookaan karaa walloo laga xaafoodhaan geessu jirtu sagalee dhaga'amu. Rabbirraa kokono galma barkumeetti dabarsaarra rabbirraa. Nama baay'ee tasii dhufe. Kara fuullee koo daandii lixa biiftu kara gafarsaa jirtu. Waliin lakkoofna kudhan sagal maal jettani sagal saddeet ja'a duuba sanaan dhaga'amu tokko eegalameera ka Waaqa bokkaa saaroomseef midhaan magarsee marga horiif geessise immoo malkaatti ba'ee midhaan naaf geessee marga horiif geessee baala midhaan gootee gombisaa koo guutte jedhee dukkanaa ganna ifaa birraan bakka bu'ee daandiin dhoqqaa'ee deemsa dhorkatu xuuxxatee deemsaaf mijatee sanyiin faca'ee biqilee hurruubee dachee bareechee firiitti deebi'u dacheen daraaraa keelloo uffattee miidhagdee yeroo birraa akkasii irreessa jiidhaa qabatee malkaa isaatti ba'ee yaa Waaqa dukkana ifaatii gara booqa birraatti na geesse jedhee malkaatti ba'ee uumaa isaa galateeffata. Maarree karra shananii Finfinneetti jala bultiitti kan wal agarre kun Bisho musika yookaan konsertii guddicha Numan Level ispoonserummaa Coca-Cola fi bishaa Itoophiyaan amma simbiraan geenya. Qophoostaniitu? Nagaamu qophoostanii? Addis Drop, are you ready? This is the second Grand Irreecha concert here from the big hall of Millennium, Finfinnee, Oromia, Ethiopia. Are you ready? Yes. Nagamu, are you ready? Yes. Why bareechani namatti toltaniittu ofii keessanii kaamilee guddaa kenna. Nagamu. Abshir rabbirraa hoggaa dhufuun naa gahu. Isaan waltajjii keessanii Hoggaa dhufu waliin dhumna. Hammanaatii hammadumaatti yeroo dansaa akka qabaattan nanawwaa gammachuu facaasnee jaalala hammanna. Walii gallee irreechi maalidhaa? Irreecheenya waltajjii miidhagaa wal argee keenyaati. Weellistoota keenya isin beeksiseen kallattiimaan jara konsertiitti kan darbinu ta'a. Garuu namni qophaa'e waan jiru hin fakkaatu. Namni tokko itti dhaabbatu hin barbaadu. Waggoota soddomii shanii oliif indastiriyaatti Oromoo keessatti jaalala tokkummaa aadaa weellisuudhaan kan beeku qilxuu bahaa Oromiyaa dhalataa Haramayaa Asira Elamoo Alii isa qofaa miti mootii shaggooyee biyya nagaa fayyaanchee Oromiyaa biyya baadiyyaa Amariisuu Share gua di mata pati wasnata jabada share gua dapat bring pada sini gaafa biyya isaatti ba'ee baay'ee namatti tola Neetree yaabbatee dhufe magaalaa Naqamtee ga'ee baanni guddattu tokko keessatti sagalee isaa gaafa qorannoodhaaf dhiyeessanii hin dandeessananii manatti deebisanii waggaa soddomaa ol nama jaalalaa jabaan baankisii golee kiloolee Geetaachaa isa qofaa miti dhalattuu Direedawaa jaalala kan sirbitu keessumaa kan egeree Addis Giroo
ta'uudhaan isiniin dhiyaataa daqiiqaa tokko garuu salphaatti as hin geenye gatii hedduutu itti kaffalame irreecha waltajjii jaalalaa tokkummaa walii galtee kan itti aareeffannudha. Qophoftaniitu takka hayataa waan isin dalaga'uu qabdan bara 1886 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhamdhama mi'aawaa oomisha dhamdhama mi'aawaa dhugaatii isa jalqabaa ta'uun hojii eegalee Itoophiyaa keessatti waggaa 60mootaa fi tajaajila kennuu irratti argama. Kaampaaniin kun East African Bottling Share Company Coca-Cola. Thank you so much. Sponsor keenya ta'uu isaatiif isa qofaa miti biiraan Ejjis Giyoorgis Bichaa Itoophiyaa galatoomaa. Mootii Tarmaraatu tokko keessa gara firoo kajedhu. Jalqabna. Elamoo. Gara firoo kajedhu keessa gara bilookodhaa mootii Tarmannaa tachuudha. Elamooni urjiin keenya albama isaanii eegee kan eebbisiisee mootii Tarmannaa jiru. waltajjii gurguddoo biyyoota Afrikaa 43 wajjin dorgomuudhaan bitaadhaan badhaasota 43 ol kan fudhate nama jamaa nama jaalalaa akkamitti simattanii? yeroo gaarii yeroo dansaa qabaannaa walitti deebinaa jaalala facaasuudhaan gammachuu hammannaa Numaan Events and Promotion meeshaa sagalee keessa Numaan irraa fakkaatu Numaan dhaabbata ijoollee kanalee waliin ijaaranedha. Evantii Promotionii jabaa Elamoo Alii here in the stage. Thank you so much. The legend Oromoo artist jalqabeera. Asyaka komponen ki goda nama share goda asyaka gai body rukuta share goda Artist Groboji ta'uudhaan isiniin dhiyaataa daqiiqaa tokko garuu salphaatti as hin geenye gatii hedduutu itti kaffalame irreecha waltajjii jaalalaa tokkummaa walii galtee kan itti aareeffannudha. Qophoftaniitu takka hayataa waan isin dalaga'uu qabdan bara 1886 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhamdhama mi'aawaa oomisha dhamdhama mi'aawaa dhugaatii isa jalqabaa ta'uun hojii eegalee Itoophiyaa keessatti waggaa 60mootaa fi tajaajila kennuu irratti argama. Kaampaaniin kun East African Bottling Share Company Coca-Cola. Thank you so much. Sponsor keenya ta'uu isaatiif isa qofaa miti biiraan Ejjis Giyoorgis Bichaa Itoophiyaa galatoomaa. Gara mootii Tarmaraatu tokko keessa gara firoo kajedhu. Jalqabna. Elamoo. Gara firoo kajedhu keessa gara bilookodhaa mootii Tarmannaa tachuudha. Elamooni urjiin keenya albama isaanii eegee kan eebbisiisee mootii Tarmannaa jiru. waltajjii gurguddoo biyyoota Afrikaa 43 wajjin dorgomuudhaan bitaadhaan badhaasota 43 ol kan fudhate nama jamaa nama jaalalaa akkamitti simattanii? yeroo gaarii yeroo dansaa qabaannaa walitti deebinaa jaalala facaasuudhaan gammachuu hammannaa Numaan Events and Promotion meeshaa sagalee keessa Numaan irraa fakkaatu Numaan dhaabbata ijoollee kanalee waliin ijaaranedha. Evantii Promotionii jabaa Elamoo Alii here in the stage. Thank you so much. The legend Oromoo artist jalqabeera.
ni Baga. Asyaka komplain ki ko danu mas share ko da asyaka nai body ru kita. Share ko da.